Islaamni jaarraa hedduuf kibba baha Awurooppaa naannoo Balkaan keessa baay'inaan jiraate. Impaayera Osmaan hanga garaacha Awurooppaatti deemee si'a lama Viyeenaa qabachuuf tattaafate. Maaltu Islaama Arabiyaa irraa kaasee garaa fi galaana qaxxaamursiisee ardii Awurooppaa geesse? Islaamni Awurooppaatti seenaa maal galmeesse? Boodarra maaltu Awurooppaatti naga akka dhaamatuuf isa dirqisiise? Viidiyoon kun gaafilee kanaaf deebii qabaa hanga dhumaa hordofaa. Impaayera Osmaanii fi kibba baha Awurooppaa. Humni Islaamaa jalqaba kulafaa Urraashiduuna ta'an boodarra ammoo Kaliifeet Umayyad jalatti irra deddeebiidhaan Impaayera Bizaantiin kan Levaant bulchaa ture irratti haleellaa raawwate. Yaalii godhaa turetti milkaa'ee bara 638tti Siiriyaa, 642tti Masrii qabate. Lafa tarsiimaa kana erga dhuunfatee Islaamummaa fudhatee daran gara Anatooliyaa fi kaaba Afrikaatti babal'ate. Naannoo Meeditiraaniyaan dhuunfachuufis tarsiimuu baafate. Naannoo galaana Meeditiraaniyaan guututti dhuunfachuu fi Konstaantinoopiliin qabachuun waan yaabbii galaanaa fi fardaan dhugoomu kan hin taane ta'uu isaa hubatuuf warra Umayyaditti yeroo hin fudhanne. Akkuma gara qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti kalaayaa deemaniin Kaliifonni Umayyad barbaachisummaa humna galaanaa hubatan. Humna galaanaa saffisaan ijaaranitti dhimma ba'uudhaan iddoo Sipiras, Kireetii fi Roodes qabatan. Warra Umayyad hunda caalatti akka agarsiisa irree isaaniitti kan hubatan, mo'atan ammoo akka badhaasa guddaatti kan fudhatan yoo Konstaantinoopil Istaanbul har'aa qabatan akka ta'etti hubatan. Konstaantinoopiliin muummee Bizaantiin qabachuuf weerara marsaa lamaa geggeessan. Marsaa jalqabaa bara 674 hanga 678tti humni Umayyad Konstaantinoopiliin marsee haleellaa adda addaa taasisus magaalattii to'achuu irratti hin milkoofne. Humna galaanaa Umayyad kan gidaara Konstaantinoopil cabsuu fi ibidda Giriik dhaamsuu dadhabe irra miidhaa hamatu qaqqabe. Dhumarratti duubatti gara irraa dhufetti deebi'uufis dirqame. Marsaa lammaffaa bara 717 hanga 718tti warri Umayyad humna waraanaa fi kan galaanaa cimaa ta'e kan doonii 1800tti tilmaamamu of keessatti qabatee fudhatee Konstaantinoopil qabachuu irratti fuulleffate. Yaaliin marsaa lammataa injifatuu fi magaalattii qabatuu odoo hin taane inumaa injifatamuu fi abdii kutatuu Kaliifeet Umayyaditti geesse. Fashaluu yaalii marsaa lammaffaa booda Kaliifonni Islaamaa dhufaa dhufaan hawwii Konstaantinoopil qabachuu jaarraa hedduuf akka irraanfataniif isaan dirqisiise. Dhimma Konstaantinoopil bakka itti fannifamee gadi buusee ajandaa Islaamaa haarawaa kan taasise humna Impaayera Osmaaniiti. Bara 1354 humni Osmaan Anatooliyaa irraa kan ka'e Boosporas ce'ee Awurooppaa dhaqe. Qabamuun magaalaa Galiipoolii imala warri Osmaan gara Balkaanitti eegaleef daandii bal'isee saaqe. Odoo hin turin humni Osmaan Muraad tokkoffaa fi Baayezid tokkoffaa jalatti Sarbiyaa, Kosoovoo fi Nikoopolis wal duraa duubaan bara 1371, 1389 fi 1390tti to'ate. Humni Impaayera Osmaan jaarraa tokkoof naannoo Balkaan to'ataa fi humna isaa cimsataa ture. Bara 1453tti hooggansa Mahammad lammaffaa jalatti marfamuu guyyaa 53 booda magaalaan Konstaantinoopil ni qabamte. Boqonnaan seenaa Impaayera Bizaantiin asirratti dhumate. Islaamni Balkaaniin guutummaatti harkatti galfate. Konstaantinoopilitti maqaa Istaanbul jedhu moggaafate. Farda Impaayerri Bizaantiin irraa kufe battalatti Impaayerri Osmaan yaabbate. Kufaatii Konstaantinoopil booda humni gulufa Impaayera Osmaan dhaabu hin turre. Dhuma jaarraa 15ffaatti Bosniyaas ni qabate. Jaarraa 16ffaa keessa harka caalaa Hangarii fi naannoo kaaba galaana gurraachaa to'annaa ofii jalatti galfate. Boodarras bara 1529 Impaayerri Osmaan humnaa fi dachii isaa hanga kaarra Viyeenaa Ostroo-Hangaarii geessuudhaan magaalattii qabachuuf tattaafate. Impaayerri Osmaan bulchiinsa Islaamaa fi seeraa Balkaan keessa diriirse. Ijaarsa masjiidotaa, baazaarii, wirtuu daldalaa, mana dhiqannaa kan kana fakkaatan Balkaan keessa akka seenuu fi babal'atu taasise. Hedduu jiraattota Bosniyaa, Albeeniyaa, Bulgaariyaa akkasumas kutaalee Giriikii fi Masedooniyaa amantaa Islaamaa fudhachiise. Tarkaanfiin Osmaan dhalattoonni Balkaan Islaamummaa baay'inaan akka fudhataniif haala mijeesse. Humni Osmaan Islaamummaa gara Balkaanitti ceesisuu isaatiin
Har'a jiraattonni Kosovo dhibbeentaa 90 hanga 95, Albeeniyaa dhibbeentaa 50 hanga 60, Bosniyaa fi Herzegoviinaa dhibbeentaa 50 hanga 52, Masedooniyaa kaabaa dhibbeentaa 30 hanga 35 fi Montenegroo dhibbeentaa 18 hanga 20 akka ta'u godheera. Dhibbeentaan isaa xiqqaa ta'us Islaamummaa gara Bulgaariyaa, Serbiyaa, Sloveeniyaa, Giriikii fi Krooshiyaattis kan geesse warruma Osmaan kana. Bulchiinsi Impaayera Osmaan jaarraa hedduuf naannoo kana turuu isaatiin aadaa fi dimoogiraafii kibba baha Awurooppaa naannoo Balkaan jijjiiruu yookaan bocuu danda'eera. Balkaan to'achuu isaatiin bulchiinsi Osmaan ashaaraa hedduu Awurooppaa irra kaa'ee darbeera. Impaayera Osmaan mootummaa Islaamaa ta'us yeroo baay'ee hawaasa amantii Kiristaanaa fi Yahudaa hordofaniif hanga gibira jizyaa kaffalanitti mirga of bulchuu fi amantaa ofii gaggeeffachuu laatee ture. Bulchiinsa Impaayera Osmaan jalatti sirni millat jedhamu warri Muslima hin taane amantaa isaa akka gaggeeffatu, eenyummaa fi afaan isaa akka tiffatu, caasaa fi hawaasummaa isaa akka tursiifatu, dhimmoota dhuunfaa isaa hanga tokko akka gaggeeffatuuf hayyameera. Kun waan jaarraa 15ffaa, 16ffaa fi 17ffaa keessa Awurooppaa lixaa keessatti ta'aa ture yaalii wal liqimsuu fi wal dhabamsiisuu Kaatolikii fi Pirootestaantii jidduutti gaggeeffamaa tureen yoo wal bira qabamu fakkeenya qaroominaa fi aadaa wal danda'iinsa amantaa guddaa ta'ee mul'ate. Warri Pirootestaant Awurooppaa lixaa sirna millat akka fakkeenya gaariitti fudhate. Gama biraatiin ammoo humni Impaayera Osmaan kallattii ijaarsaa, daldalaa, nyaataa, aartii fi ogummaa harkaatiin gumaachi inni Awurooppaaf akka waliigalaatti Balkaaniif ammoo adda taasise salphaa hin turre. Dhuma jaarraa 17ffaa irraa eegaleeti aduun Impaayera Osmaan suutaan gara dhihaatti imala kan eegalte. Bara 1683 yaaliin humni Impaayera Osmaan Beenaa qabachuun marsaa lammaffaaf godhe kufaatii hamaan goolabame. Injifatamuun kun seenaa Impaayera Osmaan keessatti jalqaba imala kufaatii isaanii akka ta'etti fudhatame. Yeroo kanarraa eegalee hireen Impaayera Osmaan Awurooppaa keessatti ol guddachuu irraa duubatti sigagaachuu ta'e. Jaarraa 19ffaa keessa daran Mogoleen bu'aa deemuu irraa kan ka'e haleeluu irraa ofitti fuulleffate maqaa dhukkusataa Awurooppaa jedhus argate. Kufaatiin Impaayerichaa inni waliigalaa kan uumame seenaan Balkaan walfixxaan kan goolabame waraana addunyaa tokkoffaa hordofeeti. Impaayera Osmaan yeroo dheeraaf dadhabaa deemus fudhatee jaarraa 20ffaa seenuu danda'eera. Seensa jaarraa 20ffaa keessa garuu naannoon Balkaan wal waraansa hamaa ture kan keessummeesse. Waraana Balkaan isa jalqabaatiin bara 1912 hanga 1913tti liigiin Balkaan Serbiyaa, Bulgaariyaa, Giriikii fi Montenegroo irraa kan ijaarame Impaayera Osmaan akka malee laaffate irratti qindoominaan haleellaa cimaa raawwate. Wal waraansa kanaan humni Impaayera Osmaan saffisaa fi haala ulfaataan mo'atame. Masedooniyaa, Albeeniyaa fi kutaalee Tirees dabalatee naannoleen Awurooppaa hundi kan Istaanbuliin gara lixaa jiru harka Impaayera Osmaaniitii ni bahe. Bulchiinsaa fi irreen Osmaan Istaanbul madditti daanga'e. Naannoo Tirees jedhamu kan magaalaan Idirnee keessatti argamu warra Osmaan deebisee harkatti kan galfate waraana Balkaan lammaffaa booda. Wal waraansi kun bal'aa fi hamaa ture. Walirratti xiyyeeffatuun gama lamaanuu kan ture ta'us humnoonni kiristaanaa caalmatti warra muslimaa irratti uummata nagaas dabalatee balaa fi gaagama hamaa geessisaniiru. Gochi sanyii qulqulleessuu, walfixxaa fi jumlaan wal balleessuu, qe'ee fi qabeenya walirratti barbadeessuu, masjiida xureessuu fi dirqiin amantaa geeddarsiisuu bal'aan raawwatame. Wal waraansa kanaan musliimoonni 10,000tti laakkawaman kan dhibeen dhumanis dabalatee lubbuu dhabaniiru. 100,000 kan laakkawaman ammoo buqqaatota ta'uudhaan gara Istaanbulii fi Anaatooliyaatti godaananiiru. Wal waraansa kanaan sadarkaan jeequmsaa fi hookkaraa kan namoota nagaa irratti xiyyeeffate waan kanaan dura hin baramne eessattuu hin mul'anne ture. Walumaa galatti bara 1820 hanga 1920 jidduutti sababa waldhabdee Balkaan keessatti uumamaa tureen hireen musliimoota kan akka harcaatota Impaayera Osmaaniitti ilaalaman kan miliyoona 5 olitti tilmaamaman buqqa'uu yookaan ajjeefamuu ta'e. Walfixxaa hamaa kanatti kan geesse adda addummaa sabaa fi amantaa naannoo Balkaan keessatti hidda isaa gadi fageesse akkasumas balaa sabboonummaan wal dorgomaan dhaqqabsiiseedha. Like, share, subscribe godhuudhaan beekumsa manaa fi nama hedduu biraan gahaa. Viidiyoo kana fakkaatu akka hojjennuufis humnaa fi hamilee nuuf ta'a. Yaada viidiyoo kanarratti qabdanis comment section keessa kaayaa. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.